harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota guulallee miidiyaa torkee kun oduu keenya guyyaa har'aati oduu dubbisuun kan isin faana turu waan bunnaa waa beekoti duraan dursaa hangafoota oduu. Ajjechaan murtii seeraa malee Oromiyaa garagaraatti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiru akkaan kan isaan dallansiise ta'uu jiraattonni kutaalee Oromiyaa garagaraa himan. Reemmaa fi Apiippii badhaadhina jedhee of waamu godina Buunoo Beddellee aanaa Daaphoo Haannaatti barsiisota dabalatee namoota nagaa hidhuun dararaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Ajjechaan murtii seeraa malee Oromiyaa garagaraatti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiru akkaan kan isaan dallansiise ta'uu jiraattonni kutaalee Oromiyaa garagaraa himan. Biyya tokko keessatti ajjechaa suukanneessaan namoota hidhannoo malleeyyii harka mootummaa jiran irratti raawwatamaa jiru olaantummaa seeraa kan gaaffii keessa galchuudha jedhame. Mootummaan olaantummaa seeraa kabajee fakkeenya ta'uu otoo qabu seera cabsuun kun seera dhabummaa akka babal'atu kan taasisu akka ta'es ogeeyyoonni miidiyaa fi seeraa himaniiru. Kana malees uummanni biyya kana keessa jiraatu guutummaan guutuutti qabsoo karaa nagaa irraa abdii muratee gara qabsoo hidhannootti fuula isaa akka deeffatu kan godhu ta'uu isaas ogeeyyoonni garagaraa ibsaniiru. Keessumaa immoo ammeenyi humnoota mootummaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru sirni kun uummata Oromoof diina ta'uu agarsiisa. Akkasumas seenaa dhaloota madeessuu sabicha gubbaatti hojjetaa jiras jedhaniiru. Mootummaan maqaa Oromoo dhaachuun aangoo qabate gareen paartii badhaadhinaa jedhee of waamu badiiwwan waggoota hedduuf Oromoo irratti dalagaa ture irraa osoo hin baratin daran itti caaluun gochaa diinummaa saba Oromoo irratti dalagaa jira. Humnoonni mootummaa badii tokko malee namoota nagaa hidhuu fi ajjeesaa jiraachuunis himameera. Gareen maafiyaa Apiippii badhaadhina jedhee of waamu godina Buunoo Beddellee aanaa Daaphoo Haannaatti barsiisota dabalatee namoota nagaa hidhuun dararaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Akka maddi keenya odeeffannoo nuuf laatetti yoo ta'e barsiisonni lama sababaa fi badii tokko malee waajjira poolisii aanichaatti erga hidhamanii baatii lama darbus dhimmi isaanii osoo mana murtiitiin ilaalamin waajjira poolisii keessatti dararamaa jiraachuu maddeen keenya nuuf ibsaniiru. Namoota badii tokko malee garee beekumsa maleeyyii kanaan dararamaa jiran keessa barsiisaa Daawit Ayyalaan isa tokkodha. Barsiisaan kun mana barumsaa Ifa Baas Cooraa irraa kan barsiisuu fi sababii hin hidhameef akkasumas badiin inni raawwate kan hin beekamne ta'uu maddii keenya nuuf ibsaniiru. Barsiisaa kana waajjira barnootaatti bilbilanii waamuun erga achi ga'ee booda qabanii hidhuu iyyafanneerra. Haaluma wal fakkaatuun godina Buunoo Beddelleetti barsiisaa Waasee nama jedhamu immoo bakka inni jiraatu magaalaa Tuulamaatii qabuun reebicha hamaa eegga irratti raawwatanii booda hidhuu maddeen keenya guulallee miidiyaa neetwoorkiif himaniiru. Barsiisaa Waaseen reebicha qaamolee mootummaan irratti raawwatameen hedduu miidhamuun dhukkubsachaa akka jiranis maddi keenya miidiyaa keenyaaf himeera. Barsiisaa Waaseenis erga hidhamanii baatii lama ol lakkoofsisanis sababa hidhamaniifis qaamni hitti hin jiru jedhame. Barsiisonni kunneen himata tokko malee otoo mana murtiitti hin dhiyaatin waajjira poolisiitti hidhamanii rakkachaa jiru. Aanaan Daaphoo Haannaa aanolee yakki ajjechaa fi reebichaa qaamolee mootummaatiin keessatti raawwatamu keessaa ishee tokkodha. Kana duras aanichatti hidhamtoota badii tokko malee qabanii erga hidhanii booda reebicha hamaa irratti raawwachuun mana hidhaatii baasuun ajjeesaa turuu isaanii gabaasnee turre. Akka aanaa Daaphoo Haannaatti namoonni hedduun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun dararamaa fi ajjeefamaa jiru. Kanaan duras mana tokko keessaa namoonni 6 sababa kanaaf waraana mootummaatiin ajjeefamuu isaanii ni yaadatama. Godin Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wancii ganda Diimtuu Goobbeetti loltoonni mootummaa ajjechaa nama nagaa irratti raawwachuu maddeen keenya himan. Loltoonni mootummaa qabata sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin aanichatti bobbaafaman dargaggoota nagaa irratti xiyyeeffachuun ajjechaa raawwachaa jiru jedhame. Akka jiraattonni jedhanitti loltoonni mootummaa dargaggoo maqaan isaa Toleeraa Baqqalaa jedhamu karaa irraa qabanii jilbeeffachiisuun rasaasaan tumanii ajjeesanii darbuu himaniiru. Aanota godinaalee Shawaa Kibba Lixaa fi Lixa Shawaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa Apiippiin bobbaasu
dargaggoota daandiirra deeman yookaan hojiirra jiran ofitti waamuun maqaa erga gaafatanii booda maqaan isaanii fi deebiin isaaniif deebifamuu yoo isaanitti hin tolle rasaasaan tumuun ajjeesanii darbuun kan baratamedha. Torban kana keessas aanaa Ambootti dargaggoo ola deemaa shanii argiteettaa jechuun gaafatanii deebii waan dhabaniif rasaasa itti roobsanii ajjeesanii darbuu gabaasnee turre. Haaluma kanaan gochoonni namoota nagaa haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bal'inaan adeemsifamaa jira. Godina Gujii Bahaa aanaa Waadaraatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa Itoophiyaa sakatta'iinsaaf bobba'aa turan haleeluun isaa dhagahamee jira. Loltoonni mootummaa kunneen aanichatti ganama obboroodhaan bakka qubsuma waraana bilisummaa Oromootti imaluun tarkaanfii fudhachuuf battala jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo dursee eeruu waan argateef haleellaa isaanii qolachuun deebisee tarkaanfii irratti fudhachuunis dhagahamee jira. Haaluma kanaan ganamarraa loltoonni mootummaa kunneen balleessaa raawwataniif adabbii barsiisaan kennamee fi madoo fi du'aan adabamaniiru jedhamee jira. Kanneen carraan isaan baafte immoo gara bakka dhufaniittis deebifamuu odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Gooroo Doolaa keessatti ganama har'aa walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota PP gidduutti adeemsifamuun hubatameera. Kanaanis loltoonni PP 50 booji'amuu fi meeshaaleen isaanii waraana bilisummaa Oromoof galii godhamuun isaa dhagahamee jira. Godina Gujiitti kaabinoonni mootummaa duula shanee balleessina jechuun torban kana sochii addaa taasisaa turuun isaanis ni yaadatama. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti dargaggoota umuriin isaanii loltummaaf hin geenye humnaan qabanii gara mooraa leenjiitti ergaa jiraachuun dhagahamee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana lammiilee isaa waliin taasisaa jiruun loltoota isaa hedduu dhabuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee sirni amma biyya bulchaa jiru dogoggora isaarraa kan hin baranne ta'uu isaatiin ammas daa'imman gara mooraa leenjiitti erguun lubbuu lammiilee akka baalaatti harcaasuuf qophiirra jiras jedhamee jira. Godinaalee Oromiyaa hundarraa keessumaa immoo godinaalee Shawaa Lixaa fi Harargee keessatti ijoolleewwan dabalatee lammiilee umuriin isaanii loltummaaf hin geenye funaanaa jira jedhame. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessootti qondaaltonni mootummaa humnaan dargaggoota qabuun gara dirree leenjiitti geessaa kan jiran hoggaa ta'u Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa magaalaa Baakkoo fi Geedoo irraa immoo dargaggoota daandiirraa qabuun walitti qabaa jiraachuun maddi keenya GMN itti himee jira. Kaabinoonni mootummaa kunneen ofii ilmaan isaanii manneen barnootaa sadarkaa olaanaa ta'e keessatti barsiifachaa ilmaan hiyyeessaa immoo gara mooraa waraanaatti ergaa jiru jechuun maddi keenya nuuf himee jira. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwork qophiin keenya kan guyyaa har'aaf qabanne kan hangasii ture qopheessee kan isin biraan ga'e Buunoo Waabekooti. Toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwork karaa Facebook fi YouTube like follow subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.